Noorri dubartootaa kunis gaaffiin jaalalaa gaafa nuuf dhiyaatu jalqaba irratti hin taqabballu inni beekamaadha. Obboleessaaf obboleettiidha. Kanatti wal jijjiirrannaa aniifati kanatti wal jijjiirrannaa. Misra kana na yoona nu banne inuma naan godhin ifama. Misra dhiisi itti yaadi kottu deebii kottu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oro vlog harragaa viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Akka tokko kana uffadhee ilaallaan yaa'u dhimma dheengadana mudates beektu fallisaanis beekte gandanaam fallisaa waamee argadheetan bakka jira miti viidiyoo iyyuu chaanaalii sana irratti isiniif hojjechuu hin dandeenye xiqqoona dhukkubaa ture yaa'u sodaanis jira ture miti yeroo jalqabaatiif egaa akkasitti misraas hiriyummaas dhabeera jaalala kootis dhabeera waan baay'eetiin baay'isnii galee እና ቪዲዮስ hojjechuu dhiisneerra misraas bilbilee fi dadhabee bilbila yeroo baay'ee bilbilee fi dadhabeetan ammoo fallisaa waan madheetan fallisaan akkasiin isii bira deemtee kadhattee yoo isin isheetti akkasiin na waamteennaan wajjin gallee dhiifama gaafadhuun yoo isin ishee naa jette immoo akkasiin naa gaafatuun barbaada. Warreen immoo gara chaanaalii kanaatti haaraa dhuftan yaa'u chaanaaliin kun haaraadha. Subscribe godhaatii maatii chaanala kana ta'a. Viidiyoo kanallee like godhaa. Subscribe maayini Oromoon miiliyoona 60 miti. Miiliyoona 60 taane namni akkamitti namni 10,000 namni 50,000 ni faas keessa. Egaa ta'u subscribe gochuun dagatina. Xiqqoona dhukkubaara akkuma argitan kana maradheetan kana irratti uffadheen jira miti misraas egaa xiqqoo garana nammeesse yaada. Meemee fallisaa wajjin deemnee immoo fallisaan bilbiltee fi dura gaafattu meemee mana jirti natti fakkaata. Ana jalaa bilbilas kaasuu diddeetti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa keessanii warri chaalaanii keenya nu nagaadha alhamdulillah sinin jedha. Akkuma beekamu dheengadda Abraarii fi Misraanii xiqqoo walitti bu'anii irratti walitti bu'uun jedhamu. qaroominni keenya inni guddaan wal hubachuu gatii ta'enaan wal hubachuu dadhabuun gidduu jiraatti qirraanee wayii buuseera. Dhibeen keenya inni guddaan immoo tokkummaadha. Amma tokkummaan keenyas bicuusii walirraa siqee jira. Koomentii jalattis irra deddeebi'ii gaafadhuu gatii jedhaneenaan noorri dubartootaa kunis gaaffiin jaalalaa gaafa nuuf dhiyaatu jalqaba irratti hin taqabballu. Inni beekamaadha. Isinis immoo bakka sababuma kanaaf waan diddinetti fakkaata. Inni sirriidha. Isittis badii hin muru. Ammas immoo dawwaleetan nan gaafadhaanii akkaataa isaa hunda isaas gaafadheetan Abraariif dawwalee walitti araarsaa jedhee nan abdadha. Meemmoo bilbilee immoo haa ilaallu nan gaafadhaanii. Fallisaadhaan iyyuu isheetti natti hin fakkaatu. Meemeegaa yoo fallisaa jalaa kaaste bilbila baay'ee aartee jirti. Sisterii sitti bilbileen ture. Hello, salam alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullah. Akkam Misraa fayyuma? Nagaadha jirtaa? Nagaa alhamdulillah. Eessarta? Mana jira. Si barbaadeetiin kan ture wanta ta'e xiqqoo siin dubbachuu barbaadeen ture. Naguma dawwalte? Are naguma zimmereet man xiqqoon ma wayin siin dubbachuu barbaadeen. Immoo? Are uma miti bakka uma jiru zimmeneet ma xiqqoo siin dubbachuu barbaadeen malee wanta biraati miti. Maal dubbanna immoo? Waa'ee maaliif? Are uma xiqqoo wahii waliin dubbannaadha malee si argeetu man siin dubbachuu barbaadeetanii. Si argee siin dubbachuu barbaadeetanii. Kophaa kan keetii? Qobuma koon nu faanyu cina nu fare qobuma kooti. Ayi dikkata yoo biraase bira jiraate. Lakki qobaa koon nu faana. Mana jira mana dhuftaana? Bakka mana nuftu? Ayi dhisi boonu fuma. Bakka rakkoon qabu bakka nan nufaa. Sayyuu moo Abraarii viidiyoodhaan gaddaan gadhiisne miti? Gaafachuu waan akka sana na gaafachuun isaa kannaanii viidiyoo sana gadhiisanii. Maaliiti garuunni? Bakka rakkoon qabu qaamuma. Kana na gaafachuun isaa iyyuu yeellaa isa innanii
nu gadhiisaan viidiyoo. Rakkoon qabu bakka waa'ee kana qaamaa wal bira geenye waliin dubbannaa. Ishi bakka kottu naasofnaate. Ishi bakka dhufu. Mana kottu mana jira manatti kottu. Ishi. Inni keessan hedduma dheengaddaati miti? Deema dheengaddaati kottu. Achi keenya dawwal dhufeensi fuudha yookiin immoo gadi baay'atan Ishi bakka dhufee achuma geensi bilbilaa. Egaa akkuma dhageessan misraan falliisaadha. Eeyyamamaa taateetti falliisaan immoo gaa meemeegaa falliisaan immoo keessoo galtee kaate waan jiru ittiin dubbattee yoo isin ishee na hawaamtu carraa gaarii ofiif hawaa. Neengeddas dhaqinaan jettee falliisaan gudiina gootee atuun sodaadhu jechaadha. Dhaqinaan jettee gudiina gootee waan hin takkaa keessa galee hin beekne keessan galee isinis hedduun keessan egaa deddeebii gaafadhu jettanii na jajjabeessitaniitu viidiyoo dheengaddaa irratti. Kanaaf hedduu galatoomaa wal biraa bareedduudha turtanii yaa'u viidiyochas ilaalteetti yaada. Meemeegaa waliin laallu ta'a. Hin deemna. Egaa falliisaan manis naannoo mana si geenye irraa naannoo kanatti egaa as taa'een egaanii meemeegaa ol seentee kaatee naaf akka naaf bilbiltuu fi meemeegaa waliin laalla kaameraas qabdee jirti yoo mijaa'eef bakka bareedaa keessa isinii waraabuu dandeessi yookaan bishaan naan fidi waan arge jetteeni akkuma ta'etti egaa kaameraa lafa keessee yookaan immoo kaameraan riikardoodhaan jiru jedhe yookaan immoo bilbilaan fayyadamuu dandeessaa. Rakkoon qabu yakka naa biyyatti nan godha. Meemeegaa carraa gaarii jedhaa isinis keenya irraa naannoo kanatti egaa manni sii kunoo asii waliin turra meeminaa waliin turra. Egaa hordoftoota keenya anas irratti eegaa jira. Yaa carraa gaariin ofiif hawwaa naa bilbilteedhe yaada waan gaarii natti himteedhe yaada deemteetti. Hello, ijoolleen natti agarsiisaniiru? Bakka gadi ba'ee kana balbalarra dhaabbataa jira. Geessettaa balbalarra? Balbalarra jira. Salaam alaikum. Akkami? Jirta? Nagamaa? Nagaa, alhamdulillah. Gadi qabeetanii kan hin dubbataaru. Akkuma agartanii mana misraa deemee misraa faana asan taha asnaaf wayya jedheetan siistarii si faanas dubbataan ture. Kaameraa minaaminiif akkanaaf mijatuuf jechuudha as keessa dhoskee waraabuudhaaf. Akkanaa mijatuuf jecha siistarii si faana walii galee dubbadheen kaameraas waan arge dhoskadheen isiin immoo wanta irra taamu nuuf fiduuf seentee jirte. Dinqata natti dhufti. Kanaaf wannaanii Kai mama ifas teesse kottor galla. Ay qilleensumti asii gatiinaaf mijateef asuma taa wayya Kai pochi teenya kun. lakki asuma wayya asnaaf mijata. Ayyummoo deemuuf sardamas gatiin jiru ennaan bakka asuma teenya asuma dubbaniituma deemna. Asuma wayya? Asuma wayya hin tamacha. Lafan taa'ini eega. Kottu. Kottu asirra gori kaa. Mana keenya dhuftee misiraan nan tanka baakabne jechuudhaafi. Lakki hin jedhu maaf hin jedhu. Kottu taa'e. Maal takka kana si dhubbee moodha. Si dubbisuu barbaadetanii kaa. Uy mana keenya qulattee cinqamtee. Maa inni biraa dodduka maa inni isin taatanii maaltu isin mudate? Maaltu uumame? Ma hin argine ati viidiyoo san hin gadhiise siin jedhe san. Viidiyoo isaa dheengaddaa bakka beeyta miti gaatis keessa jirta. Viidiyoo sana isayyuu hin gadhiise sana na gaafachuun iyyuu yeelloodha innaan dhimmoonni Marsi gaafate marsiin jedhe. Ma dheengaddaa angaroo akkanatti isa yaadu bakka wanta hin taane natti yaade jaalala na gaafate wajjin waan arge si fuchuun barbaada sin jaalladhaa waan arge naan hin jedhu seetaa baay'ee isaa itti aare la'anis akka obboleessa kootiittan
laalanii anis akka obboleessa kootiitti laalanii isayyuu immoo kaameeraa dhoskee qadda'ee isayyuu chaanaalii sanarra gadhiisee argite waa inatti hojjetedha kan inatti hojjetedha sii galee ammayyuu koo inni fusiin jedheef koo yoo diqqan isi bira jiraate jedhetanii isayyuu immoo waan gudiigaa kuttusittanii maafallii sa'aati gwaaddenyaa isaa turte natti fakkaata safara tokko minaaminidha jetteetta miti isayyuu immoo ababaa bitee birrii mormaa bitee fiduseeta mee rabbeedhiitiin yoomuma iyyuu addii birrii mormaa walitti bitu anzi medheetaniin obboleessummaadhaaf naa bitee yoo bakka obboleessummaadhaaf naa eenyuu ta'uudhaa jedhee ababaa sana naa bitee birrii sana naa bite jedheetaniin taa'eega inni yemirriidhuma isaan fakkeessu seeta. Yemirriidhuma isaa dhufee natti mate gaa dhugumuma isaa dhufee natti mate dhugumuma narraa taqabbalee ansirraa qabameera naan jedhe. Tusiitii maal gootaati namni takka obboleessaatti ta'ee dubbiseeni akkasiin jedhe. Jechuun anis gaafa inni dhufee dunarra fadeen ture beektaa'e. Habilii sanas hababaa sanas wajjin binneeti kan inni wajjiniin binne innaa gaafa inni atis beektaa? Nan beeka garuu atis immoo asirratti jechuudha habilii sana fuuteeti kanatti gatte. Maaliif gatte? Falli salaayila ay miti maanni beektala nan beeka miti ati yoo aniifatti yoo waliin beeknes aniifinni akkuma gadda viidiyoo akkuma kana wajjiniin hojjenne waan arge jedhee gizeen gadda aasofnu jechuudha beektala macheen nan beeka inni immoo hadha rabbii dhiitii kana gizeen isii godhu siin sinaarsu ani isa obboleessummaa isuma wajjin viidiyoo hojjenne bakka na jajjabeessuu dhumaa wama arge bakka silas akka obboleettiitti na laalaa osa jedhan erkaa fuudhee kaadhe malee maasannaa keessaa kaayiseete mootu fitte ela isayyuu moomaan inatti keenya mikko yoo tinatti keessee gaaya gaaychuu akka fiqreenyaa ta'a dhiisinatti kaayiniin jedheeniin ofiifaniin kaadha jedheetan anisuma dhugumaa seetan ofii kan kootii kaadhe malee innatti kaayinaan ofitti baasee hin ganne sayyuummoo barbaadu ambiriin isaa maallaa godhama. Ay barbaadu osoo hin taane gaaffii akka kanas gaafa si dhiyeessee jedhu ati koo hin hubanne niin isaa amma mucaan dhukkubeeti kan inni mana jiru jechuudha. Mokkoo inni goota beektaa namni obsa qabu goota hirama si jammaru. Obsa guddaa namni qabu goota. Kanaafuu ennaan mootuu yeroo sanatti mucaan akka aarii sanaan waa meeqatti isa mudachuu danda'a beektaa sabdeettaa aarii sanaan jechuudha. Ati akka kanattiin sardamtee akkas isa eenyu ta'uun baay'ee namatti ulfaatu sanuyyuu immoo yoo jaalallee kan hiriyaa kan biraa qabaatte hiriyaan qabaa itti maafii isa asirraddaate eenyu ta'uu dhiste mucaa akka kanattiin maafii aarsitee gadhiistee ni nati. Isaayyuu immoo mucaa dhukkubsateeti amma kan inni ciisaaru. Siif bilbila isaas immoo jalaan kaastu maaliif bilbila jalaan kaasne? Ayi baay'ee gatiin itti aariidhaafaniin jalaa kaasuu dhiise beektaa baay'ee isaan itti aarii eddeen isaan assamnettaniyyaan isaa argan. Isayyuu immoo laayilaa an dheengadda gizee dheengadda piraankii goonu mucaan dhuguuman jaalladhe moo jedheetaniin gaayyaa ofirra barbaade isheen galee namanni buu. Jechuun sirriidha beektaa amma mucaanis gatee akka kanatti hin jiruufi. Bakka utuu hubattee fi qaroominni keenya tokko wal hubachuu gatii ta'ee fi utuu hubattee si jammarin sardamte atis beektaa mucaa gaafa akka kanatti. Ay eddee kanatti wal yaaddoo osoo hin taane ishiyoo akka amma akka jaalalleetti yoo taatan maal rakkoo qaba. Inta'u wanta akka kana aniif inni koo obboleettiitti wal ilaalla. Ashi bakka rakkoon qabu amma akka jaalalaatti yoo hafe akka hiriyaatti akkuma duraaniitti jechuudha. Mucaa kara lamaan miidhuurra akkuma duraaniitti yoo itti fufnee hodheetan tokkummaa keenyas cibsinee ida'amnee yoo itti fufnee hodheetanii. Mangootuu fi mucaanis gatii dhukkubsatee ciisaa jiru ennaan mucaan kara lamaan amma kan inni miidhamee jiru gatii ta'e ennaan amma kara tokko yoo dhiiste kara tokkoon yoo wajjiniin taate yoo dhiitani. Lakki dhiisi. Amma yoo dhiifama gootiif maal ta'a? Dhiisi lamuu hin ta'u dhiisi. Wayyuu lamuu garaansaa kana yaannaan lamuun eddeedhuma sana yaadda. Jechuun iddoo sanas innis yaadu rakkoon qabu amma akkasuma kaaniif dhiifama gatii si gaafachuu barbaadee fi sanuma irratti godhii fi hedheetan yaada. Godii fi rakkoon qabu maaltu jirama akkuma duriitti deebina. Amma miti kufaatiin guddaan gabroomuu gatii ta'ee fi amma dhiifama guyyaa dhiifamaan jiruma guyyaan tokko. Kanaafuu ennaan hin balleeffamas dhiifamas walii hin godhama guyyaa keessaayyuu guyyaan dhiifamas jira. Kanaafuu ennaan dhiifama godhii fi bakka. Amma inni naannoo kana gatii jiruu fi dawwalee tawwaamaa haa dhufu bakka dhiifamuma godhe inni kaan yoo hafeeyyuu amma sakar tokkoon kara hiriyyummaatiin sakara hiriyyummaa dhiifama godhiifi kara lamaan miidhaarta gatii ta'eefate. Bakka nama mana namaa dhufe macheem yoomiyyuu nama kabajamaa bakka argiti mana dhufte rakkoon qabu dhiifama godhaafi. Bakka waamuni dawwalee.
ሰላም አለይኩም በቃ እሺ ቴቴ አማ ኮቱ ኦኬ እሺ እና ከኔ ዋኒ ተይዘሩ በዳም ይደም ይዘሩ እኮ ከስና ወአለይኩም ሰላም ማን ማዝርት እንግቢ ባናት ረፈ እንዴ አይካ አይማ ያ ያ እንዴ እንዴና ታይ እንዴኛ ታይ ማን ነሚስ ማልቶ ማልቶ ማን ቢልቢና ጅራን ካስ አሬታኒ ስተና አሬ በቃ አብራር yoan bradis dengelesh kadhan turre angafasan ዋይ ከደቹ ምቲ መዋይ ከደቹ ለፈቃ ሰዩ ሙንገድ ኢስተ ምቲ አት ቪዲዮቻ ጋላ አማዩ ወላሂ ላ አማዩ ፈርሊሳን ኢሳ ሲመና ዱፍቴ ኢሳ ሲመና ዱፍቴ ዋሜ ቀነቲም ተዳፈ ነማዩ ዋንሽና ጀቴ ወይስ ተፈካተ ማማ የገዲፈሙስ ማልታ እና ማ ዮኒሽ እንጀነስ ዮኒሽ ደስ ማ ገዲፍቴ ማ ገዲፍተ ማ ኢሳ ከነ ዩ ፈርሊሳን ሰፈርሊሳኔ ዮቲናም ዋሜ ቀነቲም ተዳፈን ቃማ ኮረኮን ቀው በቃ ስለስ ዱባኔ ፍጥነ ረምቴ አመድጋሚ ካስተኔ መስወድሎ ሊናሲን እሺ በቃ ዮ ከፈርሊሳነትም ተተተ ረኮን ቀቡሽ ይፈመና ጎተ ሰፈርሊሳ በቃ ዋና ሰፈርሊሳ ይቹነከም ቆያቲ ቆይ ሰሲማ ረፍቴ ዋሜ ቀነቲም ተዳፈን ማዩ ዲፈመሲ ጎዳራ እሺ ገለቶም ሚስራ አቲ አከብ ነመቶ ኮቴሮ ያድዩ ama fadlisan fu qabli anabsi wame qojin dabarsine wame kayo dabarsine kananatti yaadun kon keyu ga jalala takale gesen betu nagere anna akashiti ga nama ariyati bilbilan jala kasu dakasto na gochu qabda bakka ama sayyoti mani fakas video sayyu sa qaddatin gadista beekta misra annama tokko tidi hadhisin beeku misra anantun akkasin jere atu wame kana gorsite wame qadis nan jetta male isayyu marra ko qabatu wan kana sidiyas akko wan adisi we sarat jalqabame goota sayyu ay narratti jammarame jedhan jiru garu mo bakka an gatina ko bolesatti si yaadu ennan ngize tak wana kana isayyu den gaddan pranki nusi gonen nani amma de bitati wana kana natintai iramo koy ergasi ohiriyate jalat ko namo triyatu jalat polisa kamita dikan sirri da nama qabu indanda garu isi amma ko kan isin gidduutti walii hubachuu dadhabdaniitti ko amma ko atis abrari hubachuu dandeenye beektaa gai ma amma dhiisiiti bakka yoonni kana feeyyuu suma kan hiriyaa ifama godhiti እሺ በቃ አተከሚትና hubachuu dadhabdee kan ቢያንስ እንኳን ማለት ነው አመስ ይላል እትንደ ቢኒ ሲንጀደሜ ማለት እሺ ጋሩ ቆይሲ ወሊ ገልተኒ ወሊ እንድበተኒ ማስት ፈካታ ለክ ቦንቶ ወንተ ከዋይ ወል ጃለተኒ ወል ጀኒን ጅራቾቲ እንተ ዋይ ወል ፉደኒ ወል ጃለቹ አናርገ ለፈካ ነመጃለቱ ቀባት ነትሚ ካሺ አና አከን ነመጃለ ዱንቀምኒ ቤክ ና ወጅኒ ቪዲዮ ጅታር ኡቱን ቀባዴ ወብለሰ ጎድም ጃልሲ እሺ አነማ እሺ አንቂና ቀባን ረኮን ቀባሽ ነብረ ጅራ ረኮን ረክኝ ኢንደን አርሲኒ ጋላ አንቂና ቀብደሲን እንጀነ ካና ቀብደሲን እንጀነ አኒፈቲ ኦቦሌሳፍ ኦቦሌቲ ካናቲ ወል ጅጅራና አኒፈቲ ካናቲ ወል ጅጅራና ይየላቱ አታ እንግዳ ካን ድረቦ እሲትም ምስራ ናሙ ወልቲ ዲያቱ ናሙ ወል በሄኩትይ ዋን በርባዶን ሲንጀለ ካኒሞ ዋይ ወቺኪ ታኒ ፍቅረኛ ታኒ ጓደኛ ታኒ ወልዱ ከጅራቹ በርባዱ angara kana namitin ni sojin ta video jeda amma ko disi misra ka misra kashi disi wana ka kana tin sikatina ma bodde wai jalalati natin sikatini misra disi jalalli ko badasa miti jalalli badasa disi misra garu misra mujan kun gabbitila lal yokan bihe kana ndem yokan omo to kunafu misra disi amma kana hundayyuu ko irrade deebe kan inni si gaafate becho mucaan kun obsa qabaatiif malee utuu obsan qaban yeroo sana ko adagarro buusa misra dhiisi barbaadu waan waay jaalalatiin barbaadu kadisan ndeema dhisi dikko ndeemin isayyu kanatti dubbanneeti ittiin dubbadheera garuu dubbatteetta waay walitti waay isin jaalala isin godhaatiif miti inni dubbanne allaqe bakka isati mana dhuftanii afammayyuun isin teessisaa garuutti yaadila yaadu
Bareechitee yaaddeetta garuu waan kanatti. Yaadeera sabeera sin lamanuu zimmina sabeera ani isiniin jedhe. Isa maaliitiif dhiifama naa goote gaate? Ayyaan sila farli isaan gisee isin akkas jettee natti himtu. Misra kana naa yoonaa nu banne inuma naan godhin dhiifama. Misra dhiisi. Gaabbitan moshi. Misra dhiisiitti yaadi kottu deebii kottu. Egaa hordoftoota keenya akkuma argitan baga argitan isinis farri isaanis viidiyoo waraabbattee fudhattee dhufteetti. Ilaa an dhageessaniittu isiniinis buleera waan tokko jedhi irra deddeebii gaafadhu jettaniittu haga dandeenyeen akkasitti misraa gaafachuu yaaleera. Ani immoo kanaan booda hin gaafadhu. Kanaan booda ani yeroo sadaffaadhaaf deebi'ee irra deddeebi'ee gaafadhee dhaqee dhiiran arrabsiisu argitaniittu murtii tokko murteessaan. Kana irratti falli isaanis kadhattee ta'anis kadhadheetan diddeetti misraan kana fakkaata viidiyoon irraa. Maal jettu kana irratti? Abdiin ukkoo jitu carraa kan kiyaamasitu irra deddeebitee yaalte. Tasaaka'uu koo hin danda'a. Amma yaada tokkotti yaadna fadhiisa. Yaada tokkotti yaaduu qabu. Maal gochuu yaaddaree ishee? Bakka isa waliin mari'anna maaliif? Viidiyoon irraa kana fakkaata. Hordoftoota keenya viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Isin yaada keessa wanti isin jettan koomentii jalatti nu barreessaa. Isin maal godhaa nuun jettu isin eegna. Gatiin hordoftaniif immoo nagaan tura.